Lola guddaatiif bana aanaalee godina Shawaa Lixaatti walitti fufinsaan geggeeffamaa jiru wal qabate gagaamni cimaan uummata nagaa mudachaa jiraachuun dhagahame. Lola aanaalee Dannoo, Sayyoo fi Liibanjaawit gandoota garaagaraa keessatti waraana mootummaa fi woboo gidduutti geggeeffamaa jiru wal qabate lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi uummataa manca'uu kan himan jiraattuun hedduun sababuma kanaan buqqa'anii gara magaalotaa fi aanaalee ollatti baqachuuf dirqamuu himan. Gandoota wal waraansi kun keessatti geggeeffamaa ganda Karraa Garjeedaa, ganda Gaamoo Walisoo, ganda Baddaa Gooroo fi Baddaa Iluu jedhamanitti humnoota mootummaatiin namoonni nagaa ajjeefamuu dabalatee iddoowwan hedduutti barnoonni fi sochiin hawaasaa dhaabbateera. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Dannoo, Liibanjaawii fi Sayyoo gandoota Karraa Garjeedaa, Gaamoo Walisoo, Baddaa Gooroo fi Baddaa Iluu jedhaman dabalatee iddoowwan hedduutti tibbana lolli guddaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti geggeeffamaa turu himu jiraattuun. Mootummaan humna waraanaa guddaa garasitti bobbaasuu hordofee lolli roobii darbee eegalame kun lola hanga yoonaatti argaman keessaa isa hamaa ta'uu kan himan jiraattuun gagaamni sababa lola kanaa uummata nagaa mudates hammaataa ture jedhu. Lola kanaa wal qabatee lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu, qabeenya hawaasichaa manca'uu fi gandoota lolli kun itti geggeeffamaa ture keessatti uummanni hedduun buqqa'uun gara magaalotaa fi aanaalee nageenya fooyya'aa qabanitti baqachuuf dirqamuu himu jiraattuun. Gandoota lolli kun keessatti geggeeffamaa jirutti torbee 3 as barnoonni dhaabbatee jiraachuu fi sochiin hawaasaa danqamuun uummanni rakkoo keessatti danqamee jiraachuu ibsu hawaasni naannoo sanaa. Yeroo hedduu lolli Oromiyaa dhaabbatee gara marii nagaa buusutti ce'amuuf gaafatamaa jiran keessatti humni waraanaa kaaba biyyattii irra ture dabalataan gara Oromiyaatti bobbaafamaa jira. Bobbii waraana kanaa hordofee ammoo lolli kutaalee Oromiyaa garaagaratti geggeeffamu jabaatee dhufuu fi gagaamni waraanaa uummata nagaa mudatus hammaachuutu himama. Gareen falmaa mirgoota ollaa barri 2022 bara rakkinnaa dhiittaan mirga Oromiyaa keessatti jiru daangaa darbeedha jedhe. Qorannoo walabaa akka godhamu waamicha taasiseen. Gareen abukaatummaa Oromoo Diyaaspooraa keessatti hundaa'e waldaan hooggansa leegaasii fi abukaatummaa Oromoo ollaan gabaasa waggaa kana bara 2022 gamaggame keessatti bara kana bara rakkisaa dhiittaa mirga namoomaa garmalee naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamuun daran hammaate jedhee waamuun gamtaa Afrikaa dabalatee hawaasni idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gochuun gocha hammeenyaa bara 2022 qofa osoo hin taane ergaa muummichi ministeera Abiyyi Ahimad bara 2018 aangootti dhufee as raawwataman irratti qorannoo walabaa akka geggeeffamu waamicha taasise. Ollaan gabaasa waggaa fuula 33 qabu Human of Oromia jedhu keessatti UN fi qaamoleen qorannoo geggeessan biroo dhiittaa mirga namoomaa humnoota nageenyaa nagaa eegsisuuf bobbaafamanii fi qooda fudhattoota biroo naannicha keessa socho'aniin guutummaa Oromiyaa keessatti raawwatame akkasumas namoota dhuunfaa sarbama mirga namoomaatiin itti gaafatamaa ta'anii argaman seeratti dhiyeessuu irratti qorannoo walabaa loogii hin qabne gadi fageenyaa qabuu fi amansiisaa ta'e gaggeessuuf naannoo Oromiyaa akka seenan hayyamamuu akka qabus cimsee ibseera. Mirga lammiilee nagaa Oromoo guutuu Itoophiyaa keessatti akka kabajamuuf mootummaa Itoophiyaas ta'e hawaasni addunyaa dabalatee qooda fudhattoota hundaa tarkaanfii guddaan fudhatamuu qaba jedhe. Gabaasni kun gabaasaalee miidiyaa qorannoo mataa isaa fi ragaa walitti qabuu irratti hundaa'uun ollaan gabaasa isaa keessatti sarbama mirga namoomaa hedduu kan namoota nagaa Oromoo irratti raawwataman kanneen akka ajjechaa seeraan alaa, hidhaa, dararaa, qabiinsa namummaa hin qabne, yaala fayyaa argachuu dhorkuu, qabeenya balleessuu galmeesseera. Dhiittaan mirga namoomaa waggaa 5 darban keessatti kan babal'ate yoo ta'u, naannolee Tigraay fi Oromiyaa dabalatee naannolee waraanaan miidhaman irratti miidhaa hamaa geessiseera. Gabaasni dhiheenya kana Komishiiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa baasee akka mul'isutti lammiilee nagaa walitti dhukaasuun ajjeefamuu fi sababa haleellaa gareewwan hidhatan naannicha keessa socho'aniin hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irraa qaxxaamuruun dhufaniin raawwataman yakka sarbama mirgoota namoomaaf saaxilamuu, walitti bu'iinsa waraanaa fi haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa fi gareewwan hidhatan hirmaachisuun namoota nagaa irratti xiyyeeffatamuunis dabalaa dhufeera. Gocha hammeenyaa fi dhiittaa mirga namoomaa daangaa darbee naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru laalchisee gabaasa mataa isaa kan baasee ollaan seera bu'uura labsii mirgoota namoomaa addunyaa waliin wal simuun mootummaan dirqama mirga bu'uuraa kabajuu fi kabachiisuu qabu akka bahu hawaasni addunyaa dhiibbaa akka godhus dhaameera.
Haaluma wal fakkaatuun dhaabbatee idil addunyaa haala mirga namoomaa hordofu Human Rights Watch gabaasa waldhabdee Itoophiyaa biroo jedhee waame keessatti waldhabdee kaaba Itoophiyaa keessatti uumameen dur yeroo dheeraa dura naannolee duraanuu rakkachaa jiran dabalatee dhiittaa mirga naannoo Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun sarbama bal'inaan mul'ateera. Miidhaan kun hedduun isaanii ammayyuu kan itti fufan yoo ta'u xiyyeeffannoo idil addunyaa hatattamaa barbaada jedhe. Gabaasni ollaa bara 2022 Oromoof bara ulfaataa ture. Akkasumas waldhabdee fi hongee buqqaatii uummata bal'aa waan geessiseef dhiittaa mirga namoomaa lammiilee nagaa Oromoo irratti raawwataman waan tureef haalli guutummaa Oromiyaa keessa jiru daran jijjiirama taasisee jira jedhe. Gabaasni kun miseensa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, humnoota naannoo Amaaraa akkasumas humnoota tikaa fi poolisii naannoo Oromiyaa dabalatee qaamolee mootummaatiin haleellaan namoota nagaa Oromoo irratti raawwatan gabaasni amansiisaa ta'u ibseera. Haleellaa miidhaa qaama namoota nagaa irratti raawwatame ajjechaa murtii malee raawwatamu hanga qabeenya sibiilii barbadeessuuf raawwatameera jedhe. Haleellaan diroonii dachaa naannoo uummanni baay'inaan keessa jiraatutti raawwatameen guutuu lixaa fi giddu galeessa Oromiyaatti lammiilee nagaa hedduu galaafate dabalatee guutummaa Oromiyaa keessatti haleellaa raawwatamu haalaan dabaleera jechuun cimsee kan ibsu yoo ta'u haleellaa sadaasa lama bara 2022 godina Wallagga lixaa biilatti raawwatameen namoonni hedduun du'uun kanneen dhibbaan lakkaa'aman miidhamaniiru. Bara 2022 Oromiyaa keessatti irra deebiidhaan haleellaa namoota nagaa Oromoo irratti baay'inaan garee hidhattoota Amaaraa Faannoo jedhamuun beekamuun godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa godina addaa Walloo Oromiyaa naannoo Amaaraa keessatti argamtutti raawwatame. Gabaasni kun ji'oota darban keessa haleellaan kun baay'achuun buqqa'iinsa hedduu fi du'a lammiilee nagaa akka geessise hubachiiseera. Sadaasa 25 fi 29 hidhattoota Faannoo jiraattota aanaa Kiiraamuu irratti haleellaa adda addaa lama raawwachuu booda hordofee aanaa Giddaa Ayyaana keessatti haleellaa raawwatamuu kaaseera. Uummanni gandoota 19 aanaa Kiiraamuu guutummaan isaa sababa hokkora uumameen buqqee akka ture kan ibse yoo ta'u bara 2022 keessa lammiilee nagaa Oromoo akka hidhan seeraan ala isaan mudachuu himee ture jechuun gabaasni kun dabalee ibseera. Akkasumas godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiraamuu keessatti haleellaa hidhattoota Faannoo raawwateen abbaa murtii mana murtii aanaa Kiiraamuu Daamxoo Kaffiyaaloo Gammadaa dabalatee lubbuu namoota hedduu kan galaafate ta'uu gabaafameera. Gabaasni kun dhiittaa mirga namoomaa guutuu Itoophiyaa keessatti lammiilee nagaa Oromoo irratti raawwatamaa jiru itti yaadamee kan gaggeeffamu ta'uu isaa kan ibse yoo ta'u Oromoon yeroo baay'ee haleellaa qaamolee mootummaa fi qooda fudhattoota mootummaa hin taaneef saaxilamaniiru. Mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa uummata Oromoo eeguu fi dagaagsuuf dirqama isaa akka bahu akkasumas himannaa dhiittaa mirga namoomaa irratti qorannoo walabaa akka eegan akkasumas akkuma waliigaltee dhukaasa dhaabuu abuuti waliin godhe waraana bilisummaa Oromoo waliinis waliigaltee hunda galeessa ta'ee fi marii akka seenu dhiibbaa gochuun ariifachiisaa ta'uu ollaan yaada dhiyeessee jira. Adeemsa marii hunda hammate kan nagaa waaraa fi tasgabbii bu'uura kaa'uu danda'u dabalatee mala haqa ce'umsaa hunda hammate akka diriirfamus gaafateera.